keessaa guddatee akka ol ba'u hin barbaannu. Wajjuma Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota Ayyeetuu Show warri biyya keessaa warri biyya alaa hundumti keessanuu nagaa fayyaa keessan isiniin jedha. Ani Ayyeetuu Show jedhama. Namoonni biyya jalqabaaf karaa chaanala kanaa dhuftan anaa dhufuun isiniin jedha. Egaa guyyaa har'aa gingilchaa marsaa sadaffaati walitti deebinee jirra. Egaa guyyaa har'aa taambineelicha argitanii dhuftan jedheen yaada namoonni as jirtanii. Argitanii jirtu waan ta'eef baay'ee isaa wanti viidiyoo isaatti daawwachuu dandeessu viidiyoo hojjetamee jira. Liiv irratti illee inni dubbatee jira jechuudha. Guyyaa darbe wayii irratti ni hojjedha jedhee innis booddee erganii viidiyoo hojjetee irratti ni hojjedha jedheen. Ijoolleen keenya dhugaa yoo dubbanne didaanii viidiyoo ni hojjeta. Viidiyoolee bareedaa hojjeta. Piraankis yoo ta'e alatti illee inni hojjetaa jechuudha. Asirratti maal jechuun barbaade yaadannoo guyyoota darbe keessatti kaase. Manuma keessatti viidiyoon yeroo hundaayyuu yoo ta'e namoonni ilaalichaaf fedhiin isaanii gadi bu'aa deema. Kana namni tokkoffaan dhugaa nam ba'e viidiyoo kan koo dhaggeeffatee osoo hin taane yaaduma isaatiif dubbatee viidiyoo koo dhaggeeffate natti fakkaatu. Garuu maal jedhee yeroo hunda mana keessatti hojjechuun nama dabbaraa jedhe. Ijoolleen baay'een keessan yaada kanaan muufattanii jirtu dhibbarraa dhibba nan beeka. Muufattanii jirtu. Ani tokkoffaa jaarsa keessanii fidinaa hin jenne. Distii mokorkoraan fidinaa hin jenne. Hin jenne garuu guyyaa hunda waan wal fakkaataa yoo ta'e hin jedhe. Sanuma qabattanii yoo dhuftanii jedhe. Yaadni keenya san caalaan jijjiiramu yoo ta'e hin jedheen. Xiqqoo osoo wal hubatanii bareedaa asitti. Maaliif yeroo hunda waan wal fakkaataa gaafa biddee chaanaalli kan kee gadi bu'aa deema. Yoo ati guddatte ani nan gammada garuu anaan wanti naaf dabalamu hin jiru. Garuu aartiin afaan Oromooti wanti tokko hojjetee yoo mul'ate wanti sun bakka guddaa ga'e anillee gammachuun qabaa jechuudha. Nuti kan namaatu hin guddifna. Dhagneen laayikii goona, sabiskiraayibii goona fi maal taaree keenyas yoo laalle. Namni tokko dirqamaan laaluu hin danda'u viidiyoo nama tokko. Mana nama jaaladhee naqee laala. Dhugaadha. Garuu tarii dhaqee yoon ta'e immoo laayikii yoon godhe maaltu narraa irra taree. Gaafa namni kumata akka guyyaa lamatti nama laaleeyyuu warra biyyaatti jechuu barbaadeedha. Yoo nama laaleeyyuu laayikiin isaa 500 hin geessu 300 fa'aa 200 fa'a. Namni laale sun namni tokko yoo viidiyoo itti tole tarii gisee lama irra deebi'ee ilaaluu danda'a. Biyyoon dabaluu danda'a gawaayi. Garuu namni hundi irra deebi'ee ilaalu tokkuma tokko dhufee nama laala. Maal taaree laayikii yoo gootissitu baata? Sabiskiraayibii yoo gootissitu baata ijoolleen keenya baay'een isaanii hin hojjetu. Garuu sabiskiraayibii qaban icciitiin keenya guddaan gadi ba'ee jira. Sabiskiraayibii namoonni uffatan viiyoo qaban sabiskiraayibiin isaanii guddaa seenu. Irra caalaa chanan cafaa Oromooti. Warroota nama barsiisan, warroota gaafiif deebii godhan, warroota haga danda'aniin nama barsiisan jennee yaadna. Warroota piraankii babbareedaa hojjetan. Fudhadhoo Reedman Kush. Yeroo darbe keessa turee jira viidiyoo sun argitan jedheen yaada. Nama isa maayii jalqabetu silvarii fudhatee badhaafame isaaf dabarsee kenne. Namatti dhaga'ama jechuudha. Ani nama hunda dhaqee ilaala. Lakkee guyyaatti yoo xiqqaate nama meeqa finna dhaqee ilaala. Nama hunda dhaqee ilaalu. Garuu kana keessatti laayikii nama godhaaf ani hin baadhu waan ta'eef. Kanaaf namoonni baay'een barsiisanii jiru waa'ee kana. Ijoollonni duraanii chanaatu gurguddaa warri qaba warri aabbota barsiisan. Barumti immoo akkanumattis dubbata yoo waa dubbatan laayikii yoo gootan sirraa wanti irratti hin jiru jedhan baay'een isaanii ni dubbatu. Gaafiin kun garuu furmaata hin arganne. Hanqina keenya dadhabina keenya isa guddaadha. Afaan keenya ni guddifannaa, aadaa keenya ni guddifannaa maalidha jenna. Garuu wal arrabsootu irra baay'ate. Yookaan bakka arrabsoo jiru deemutu irra baay'ate. Uummanni akkuma jiru godaanee karaa tiktookii. Tiktookii irra maaltu jira? Arrabsoo, wal hamii, wal qeequu, wal jeequu, amantaa fiduu, wanta akkam jedhee isinitti ni argitu waan ta'eef.
namni tokko waan gaarii siif hin barreessu. Koomentiin tokko baname kan ta'ee fi sirriidha. Waan barbaade barreessuudhaaf. Garuu immoo waan barbaade barreessuudhaa waan barbaade barreessata. Okkee waliif galla garuu yaa ta'u malee waan nama haamilee namaa cabsu barreessuudhaa waan kana sirreeffadhu. Bara afaan Oromootiin barreessee nama arrabsa. Kan nu arrabsoo nama jechuudha. Akkaawuntii feekedha. Kan namoonni YouTube mataa isaanii banatanii kan irratti ni jenni kan nama hordofan jiru. Garuu baay'inaan kan nama arrabsu warrootuma asirratti wajjin oolu natti fakkaata. Warrootuma asirratti YouTube fayyadaman natti fakkaata. Akkaawuntii haa jijjiiramuu beekuun isaan danda'amu. Yoommoo hanqinni jiraate waan barbaadee jettee oriijinaala nuu barreessiteef dogoggora qabaa miti. Ati maatii kan koo subscribe gootee erga maatii koo na taate hanqina koo natti himta. Yoommoo wanti sun gaarii ta'e kan cimee irratti hojjedhuuf natti himta. Jabaadhuu fi maashaallah abadalee nama fayyadu. Namni tokko nama arrabsa dhaqee tokko nama arrabsa isa deeggaramuu maashaallah jedhaanii jabaadhu jedhaan. Wanti irratti namni jajjabeeffamu hedduun isaanii jiru. Irra walqee kutu irratti karasitti kan namoonni galan jechuudha. Nuti namni tokko nu keessaa akka guddatu hin barbaannu kun dhugaan jiru kanuma. Namni tokko nu keessaa guddatee akka mul'atu hin barbaadu. Namoonni asoosama hojjetan jiru. Namoonni abboota barsiisan jiru. Namoonni amantaa barsiisan jiru. Isaaniintu hordofaa. Nuti yoo dudduubarra jirra jechuudha kana. Miidiyootuma gurguddaa fudhu. Anuma afaan Oromootu warra haasa'an. Anatanaa miti jechuudha. Mee fudhadhu isaan janaan isaanii bakka makka jiru viiyuu meeqan akka laalaman. Yoo isaan fedhe malee lakkisan mee ilaali. Nama meeqatu isaan hordofaa jira. Bakka arrabsoon jiru maal fidatee dhufee caccaba osoo fiigicha konsartii ta'e ijaa wal arganiiti. Walirra yaa'uun isiniin jedha. Dhugaanaa lamne. Kanaafi haga dandeessanii wal gargaaradha. Didaan jechuun ani fakkeenya didaa fudheen dhufee YouTube kan koonan gurguraa jedhe. Namni tokko viidiyoo tokko itti dadhabee hojjete yoo ta'e, ala bahee hojjete yoo ta'e, booyeetumaa immoo siis gammachiisu siis waan gadisiisoo ta'e miira kan keessoo tuqate dadhabee itti hojjetee fidee hawaasa kana biraan gaafa ga'u yoo namni tokko laallee fi deebitee viidiyoo biraa hojjechuuf fedhiin keessatti du'a. Biyyarraa haalli ulfaataa haalli nageenyaa ulfaataa kana hundumaa keessa darbanii namni tokko viidiyoo tokko hojjete yoo namaaf hin laalamne gatii maalii qaba? Akka ati deebitee hojjettuuf siin gammachiisu jechuudha. Kanaaf haga dandeenyeen wal bira haa dhaabbannu. Ta'ee immoo abdii kutachuu hin qabnu. Hojjechuudhuma qabna. Wanti hundi guyyaa qaba. Namni hundi takkittumaan ka'ee kan ol ba'u hin jiru. Sootuma sootanii. Eenyuma biraa hanqinni hin dhabamu guutuu namaan jechuu hin dandeenyu. Nuti wanti ani yaadu kan biraa kanas yaaddan kan biraa. Namni kun immoo fedhii kan koo guutuudhaaf hin hojjetu. Waan isatti tole hojjetee kan lakkisa. Kanaaf baay'een keessanillee nuti waan barbaannu nuti kan lakkisaa jetta. Yaa dhugaadha. Garuu yaada keenya yoo gabbifannee numa fayyada mataa koo nu fayyada jechuudha. Waa tokko yoo namni dubbate yoo dhaggeeffate dirqamaan dubbii nama sanii faallumatti jijjiiretuma golatti hin gala osoo hin taane achirra dhaabbanne maal akka hojjetanii fi maal akka hojjennu beekuun tokko nu barbaachisa jechuudha. Nuti caalaan keenya walqee qoduma jaalanna. Dubbii namaa daayirektii fi al daayirektiitti fudhannaa. Kana jechuun ulfaataadha. Haga dandeessanii viidiyoo waliin laalada. Sabiskiraabiitti hin kaffallu. Laayikiitti hin kaffallu. Yoo namni tokko guddate mee mootii miidiyaa kanarra hin jiru. Irrallee jiraatu garuu seenee irratti viidiyoo maxxansaan jiru chaanaalsaa. Yeroo liibii jirutti viidiyoo sun manuma kootitti gallakkiseelleen ture ji'a lamaan dura mee irraa waan inni jedhe wayii xiqqoo isin dhaggeeffachiise anaan booddee irraa walitti deebina. Waliif yaaduun ammoo akkasii miti. Wal gargaaruun ammoo akkasii miti. Namni keenya akka namni sibira taruun fedhu. Bakkuma takkatti qancarte qilintoma takka keessa teettee hundi namaatu achuma tumama. Qilintoma hundinuu wayyoo maakoon ajjeesanii fayyoo du'ee jedheetuma iyyuu wal bira fedha malee
tokko mana hidhaa san keessaa bahee akka addunyaatti si iyyuun fedhu namni kenna. Wayyoo sun nu biraa bahee maali kabajee saniif booya beektaa? Amma gaafa amma Jawaar Faati bayan waa'ee bayiinsa Jawaar Faa dhiisaniitiif hooggantoota ABO warra hafan jarri shiraan baatee sunniin maaftee waa'ee alhamdulillah kun nu beeti nam ilmi qaruuteen akkam godha beektaa? Ilmi qaruuteen qixxaa haati ganama kutteef sana gowwaa fi qaruutee wal bira qixxaa bakka lama cabsitiif beektaa? Ka qaruutee fudhatee qixxaa san nyaatee bahee ala taphata. Gowwicha immoo qixxaa xiqqoo san qabateetuma mana taa'ee booya. Osoo gowwaan sun achuma xiqqoo san qabatee hangattii tana nyaadhu jedhee booyu sa'aatiin laaqanaa ga'a. Yeroo sa'aatiin laaqanaa ga'u ariifiin suni qaruuteen sun hin deebi'u ammallee. Amma sa'aatii cinaa kuttee kennitiif isuma bira taa'ee nyaateeti cinaa ofii sana malee taphatti kutan. Xiqqaan kun gowwichi kun ammas achuma taa'eetuma kun ka ganamaati ka ammallee naa dabali jedha. Haati ammoo dura sanuu fi xaqqattiif hin kennituuf. Hiree ganamallee nyaanne ta guyyaallee dhabeechaa. Akkasi beektaa namni kenna kun. Yaa dhugaa. Baay'ee beeku gaafa nurraa bariitu beeku nurraan bariitullee fagoo jirti beektaa nurraa. Asirratti. Dhageessaniirtu miti ree? Dhageessaniirtu jedheen yaada. Namni tokko nu keessaa guddatee akka ol ba'u hin barbaannu. Wajjumaan bolumsa kitti keessa iyyuu barbaanna malee jechuudha. Bakka odooma namni wayii saba biraa tokkoo fi sabni keenya wayii wal biratti waan bareedaa tokko hojjetanii kan nama sanii akkamitti gatame sun taane keenya kun akkamitti guddatte kanuma gaafinitti akkamitti guddatte isa yaadni keenya jechuudha. Rakkinni keenya guddaan kana. Oduun nama tokkoon mana tokko keessa jiraattee afaan lama taate osoo nuti mas jiru kan biraa guddata. Na ajaa'ibaan. Afaan kun afaan cunqursaa jala turedha. Sila sirriitti irratti hojjetame namni wal guddisuu qabna. Warroota amma lafaa dhufu warroonni guddatanis maal ta'a gisee tokko tokko osoo gadi bu'anii namoota ilaalanii baay'ee bareeda ture. Kanas sanis beeksisaniif akka wal bira darbanii tokkotti wallaaluu beektu tarii maatiin koo kun karaa isaan jala akkatu maal jedha yeroo tokko liibira jirti namoota hedduu jala jira maaloo liinkii kan kokon naaf fannisii jette. Jennasi fi fannisu maatiin kan koo kuni yoo karaa keetti darban hoyi namni sun yoo darbe gaafuma siif fiduu san galakkifatu ilaala wayi mana ishiitti gala moobaayilii irraa barkan laalamu kotteen deemamee naqamu achitti hin qabamani. Yaani nuti yaannu dhugaa maal akka hin jiru hin beekuun. Baa'uma ulfaata. Kanaaf ijoolleen keenyallee didaansoo ta'e abdii akka hin kutanne afaanuma keetiin irratti hojjetu siin jedha. Tarii wanti ati namoota si wajjin qixa jammaranii fi bakka ati jirtuu fi bakka namni sun jiru hin ilaalini. Namni tokko nama biraa ta'uu hin danda'u. Akka namni sun ta'etti garuu hojjechuu dandeessa. Tarii hamma isaas ilaalamuu dhabuudha mala garuu jabaattee yoo hojjette namni milkoofne hin jiru. Wanti hunduu obsa nama gaafata. Har'a tarii waan aartee fi waanuma keessaa baatu sitti fakkaata garuu wanti sitti dhaga'amu jira. Achirra dadhabbii keetti jira. Qarshiin jechuun hin dhufasi hin darbasi. Ati achirra waa hedduu qabda. Waa hedduu irratti hojjettee yeroo kee achirratti dabarsitee jirta. Kanaafiyyuu si marara jechuun galmee yaadannoo isa guddaadha. Kanaafi namoota hedduu namoota si jaalatanii hundaan wal barte wanta akkasii garuu ataartee dubbattee garuu gurguruun kan kee tarii piraankii ta'uudha malaa qarshii fudhadheetti piraankii ta'uudha malaa ta'us garuu maamiltoota keetiif illee akkasuma rakkaalee miti. Namni tokko immoo yoo itti daawwadhaa sabiskiraayibis naangootanii yoo itti namni namaafiyyuu hin laalu. Amalii nama keenya rakkisaadha. Yookaan girjee dhaqee tuulachaa jechuudha. Kana wanti hunduu obsa nama gaafata, wanti hunduu guyyaa qaba, wal dhaggeeffadha. Akka immoo inni illee gadi ba'ee waan babbareedaa hojjetuuf immoo waan inni gadi lakkisu irratti ijoolluma keenya hundaa haga dandeessaniin bira dhaabbadha. YouTube xixiqqaa miti amma nuti yoo midhaa kan keenya ilaalamu jechaa jirra. Barkarumtu warra guddataniitu ilaalamaa hin jiru. Warroota xiqqoo dubbii ho'ituu harkaa qaban yoo ta'e malee.
akkasi dubbiin beekamne dhugaaf soba isaatti kan akkasiiti jechuudha. Ooka warroota nama arrabsan. Sanidha. Kanas ta'e sana haga dandeessanii wal gargaara namni tokko waan naaf ta'e jechaan hojjechuu danda'a. Kanaafi akkasiin isin jedha hunduu piraankii manuma keessa yoo ta'e namoonni yeroo hunda nama laaluun ni addu. Kuni dhugaadha. Jaalattanis jibbitanis kuni dhugaadhuma jiru. Nama ammoo waan akkasii yoo hojjete itti hima ammoo arrabsinaati. Kanaafi ijoollee shamarranii immoo yoo ta'e jajjabeeffamuu barbaadu jaarri jechuudha. Nuyi jechuudha akka walii galaatti. Yoo arrafamanii dafaniitillee aaruun abdiillee murachuun ni jiru. Garuu namni tokko naannoo jedhaa hojii ofitti amanamummaa qabaatti saniifillee iddoo dhabuu qabaachuu qaba. Deebi'ee immoo hordoftoota isaa kan ta'an immoo nama san gorsuu yoo yaada jabeeffamu ta'e irratti jabaadhu jechuun akkanatti jabaatee hojjetuuf wanta kanaa kun gaariidha. Kana fooyyeffachaa kootu jedhanii walii himuun gaariidha. Yoo namni tokko immoo yaada kana osoo akkana ta'e gaarii mati yoo jettani kallattuun takkitti mataa keessanii eegtee ilaalaa tokko ida'uu tokko meeqa yoo jedhan lama ida'uu lamaa yoo jedhan lama ta'a hin ta'u. Kanaaf jijjiiraa yaada keessan. Isa kamtu na baasa kan jirutti yaaduun keenya dirqama. Kanaaf yoo karaa kana nama milkaa'uu baate karaan biraatis kan yaalamee ittiin milkaa'u ni jira. Kanaaf manuma keessa ta'e wantoonni nama kufalchiisan ni jiru. Kanaafuu akka danda'ame alattis manattis hojjetanii maamiltoota horachuun namni tokko yoo viidiyoo hojjetutti gammade dhufee mana keessa deebi'ee ni ilaala. Yoo motoreeti akka xinnoo dadhabaatu dhufte namni sirraa fachaa deema. Kanaafuu akka dandeessanii waanuma gaarii irratti hojjedha. Akkanatti kanaas oftu gaarii hojjetee naan jeen abboleewwan qoodaraa keessa. Ani waan natti fakkaateen dubbadha. Anis ganaan itti deemaa jira. Kanaafi warroonni ilaalcha akkas negatiivii qabaatan asuma yaada keessanii illee fooyyeffadha. Nama tokkicha hin qeeqanii nama tokkos hin jeequ garuu waan natti fakkaateen dubbadha jechuudha. Osoo waan gaarii hojjennetu wajjin hin guddanne hin barbaadan. Kanaafi yaada baay'een keessan faallatti hubattu daftaniiti. Hin fudhattu osoo maqaa keessa hin barame anaaf hin jetti jettu. Waan naan jettu natti fakkaataa jettu. Baay'een keessa shakkii hamaa keessa galtan. An nama tokkoon hin jenne akka dandeessanii wal gargaaraa uummata keessaniif illee warroota rakkinaa keessa jiran. Fillee sagalee taa'aadhaan isiniin jira. Viidiyoo guyyaa har'a kanuma fakkaataa isinitti dheeressee jira. Turtanii waan na daawwattaniif guddaa galatoomaa. Bye bye.